Innisheetivoota akka biyyaatti irratti hojjetamaa jiran keessaa innisheetiviin misooma avokaadoo isa tokkodha. Dargaggoonni waldaan ijaaramanii godina Arsii Lixaa Aanaa Wandootti hojii avokaadoo ammayyeessuun diqaalomsanii hojjetaa jiran biyya keessatti qofaa osoo hin taane gara biyyoota alaatti erguuf hojjechaa jiraachuu addatti yaada isaanii FBC'tti himani. Kana asitti finnee dhaannee kaaneeti lamuu kana qolleeti giraaftii goonee kaaneetiin kana akka gurguramu qopheessina. Saree gurgurannee kaaneerra amma kuni waggaa Afrikaannee jira. Inni tokkoffaa gara biyya alaa ekspoortii ta'a. Gara biyya alaa ekspoortii kan ta'u biqiltuu sanyii isaa haas kan jedhamu kun waa'ee biyya alaa waan deemuuf biqilaa hunda kanarraa adda kasa godhee inni tokkoffaan isa yoo ta'u, inni lammaffaan immoo baay'ee dheeratee kan deemuu miti. Sanyii firii gaarii fi firii barbaachisaa kan ta'e biyya alaatiif barbaachisaa kan ta'e kan kennuudha. Kanaatu adda isa godha. Waldichi miseensota 19 kan of keessaa qabu yoo ta'u, dargaggoonni waldicha keessatti hojii sanyii fooyya'aa avokaadoo irratti bobba'anii hojjechaa jiran kana dura hojii hiikanii ta'aa kan turanii fi amma hojii kana irratti bobba'anii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu bira darbanii namoota biroollee gargaaraa jiraachuu dubbatu. Womaa hin qabnu harka qalleeyyii turre barannee barnoota irra jirra erga fixneen booda yaa hojii hin qabanne akkasumas maatii irra jirra turre. Amma ammoo hojiin keenya arganne qarshiillee gaarii arganne bakka haala gaarii haala boonsaa gammachiisaan jiraataa jirra hagadha. Ufillee fooyyessinee nama beesabii teenya irrallee baanee lafallee mana itti bitannee itti ijaarrannee akkana waa kana argannee ufi fooyyessinee jirra. Fiixaan bahiinsa hojichaatiifis deeggarsa ogeeyyiin misooma qonnaa isaaniif taasisaa jiranis olaanaa ta'uu himu. Isaan leenjii keessa haga adhaa waggaa 4 keessatti leenjii gaarii nuu kennaa jiranii akka giraafti itti goonu armaan dura nuyi womaa hin beennuyyuu kanallee nu leenjisanii akka faayinaansii keenya akkamitti akka qabannu akkamitti akka qusannu leenjii gahaa ta'e nuu kennaa haga adhaan hordofaa jiranii. Miseensi waldichaa dargaggoo Habtaamuu Mokonniin hojicha abdachiisaa ta'us caalmaatti akkan hojjenneef rakkoon walitti hidhamiinsa gabaa jiraachuu kaasa. Akka baay'inee hin hojjanne sodaa gabayaa qabna. Kanaafuu sodaa gabayaa osoo dhabame kan irraa namni nurraa fudhatu osoo jiraate baay'ifne hanga humni keenya ta'e hamna sheediin kun qabu gara 90 ni qaba jedhamee yaadama. Amma tilmaamaan net sheediin kuni kana ammeessine hojjanna. Kaapitaan illee nuu jira haa ta'u ammoo sodaa gabayaa qabna. Hojiin dargaggoonni kunneen hojjetaa jiran deeggarsa ogummaatiin dabalame bu'aa argamsiisaa jiru caalmaatti guddisuuf akka aanichaatti deeggarsa barbaachisaa gama hundaan taasisaa jiraachuu dubbatu ogeessi waajjira qonnaa Aanaa Wandoo obbo Maariqoo Seedasu. Rakkoo tokko jiraatu irratti dhaabbannee furuudhaan tokkoffaa yeroo eeggatee akka biqilaa isaanii facaasu yeroo isaanii eeggatanii akka giraafti godhan yoo giraafti godhan lubbuu hin du'a yoo roonni baatus ta'e yoo hanqinni bishaanii jiraate hin du'a akka kun hin taaneef yeroo isaanii akka taamteebilii isaanii eeggatanii akka hojjetanuu fi deeggarsa kana godhaa turree jirra jecha. Rakkoon walitti hidhamiinsa gabaa ture furamaa kan jiruu fi qonnaan bultoonnis kilaasteraan gurmaanii muuxannicha akka qooddataniif irratti hojjetamaa jira jedhu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa Aanaa Wandoo obbo Imaam Tubbee. Aanaalee birootiif beeksifnee madda gabaa walitti hidhamiinsa uufnee waajjirri biirooleen qonnaa waajjirri qonnaa aanaalee godina Arsii Lixaa keessa jiran ammoo abukaatoon kun as jiraachuun isaa ammoo isaaniif carraadha waan taateef asii fudhatanii ammoo akka achitti qonnaan bulaadhaaf dhiyeessuu akka danda'an. Dhimma kilaasteraa kana ammoo hojiirra oolchanii babal'isee qonnaan bulaan ammoo xiyyeeffannatti kennee akka oomishuu danda'u kan jedhu aanaalee waliin hojjetaa turre baruma kanayyuu aanaan hedduu asii dhufanii fudhataa turan jechuudha. Karaa biiroo qonnaatiin qindaa'ee aanaaleen dhufanii asii ijoollee kanarraa bitanii fudhatanii akka ittiin deemaa ture kan jiru ta'uu isaati. Akka godina Arsii Lixaatti hojiin gama oomisha avokaadotiin hojjetamaa jiru fooyya'aa ta'uu bira darbee sadarkaa godinaalee birootti muuxannoo ta'ee babal'achaa jiraachuu himu itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa Dr. Abdullahi Beekaa. Aanaa Wandoo irratti bifa muuxannoo ta'uu danda'uun waggoottan 3 darban keessatti madda dhiheessii biqiltuu avokaadoo akka ta'u giraafti ta'e akka dhiyaatu ta'aa ture jira. Inni kun amma sadarkaa muuxannoo ta'ee babal'isuu keessa jira jechuudha. Bara kana aanaa Nageellee Arsii irratti daballee jira. Narsarii saayitii isaa kan qophii biqiltuu kanaatiif ta'u. Kanaaf yeroo ammaa kana isa kanatti bal'inaan gallee hojii kan hojjetaa jirra.